Saaxiniin hin jiru isiniin jette saaxiniin miliyoona tokko Itoophiyaa keessa hin jiru. Ati maayini kaloltu sila fayyaa qabdi tun. Intala kiristaanatti gaa kiristaana taatanii seeninaadha isiniin jedhan. Seentan immoo wanna gaafatamta san dubbadha. Maaliif saaxiniin ortodoksiin ittiin awwaalamu birri isaa gargari meenaa deebise fagoonnan nu qoy. Naaman islaama hin taataati. Gaafa islaama taate immoo kottuu natti dubbadhu. Kennaa bara kanatti hojjenaa sobnee turree duunee sin caalla wallahi alhaziim. Duunee kaafira caallu shiraayikum. Duunee kaafira caalla. Kanaaf adaba isa sammuun keessan yaadu keessan bareedaa war. Bareedinni immoo bifa miti. Bareedina arrabaa dursa. Amala keenya, bifa keenya, eenyummaa keenya kan ibsu arraba keenya, dubbii keenya. Kanaaf kiristaanonni adaba guddaa inshallah gizee waa barreessitan wanta irratti walii galuu dandeenyu tokko irratti walii galuu dandeenya. Okay, marii yoo qabaanne yoo dandeesse deebisi yoommoo hin dandeenye waan dubbannu kana tolee jedhii fudhadhu iddoo isaa bari malee arrabni deebii hin ta'u. Tini ta'e Yesuus anumna kooti namaa gochuu hin danda'u erga jedhe isin eessatti jijjiirudha. Haya eessatti jijjiirtan afaan Oromoo kana eessatti jijjiirtamme hiika maaliif kennitanii afaan maaliitiin hiittamme afaan Oromoo anumna kiyyaanumaa gochuu ani kennaan immoo humna kiyyaanumaa gochuu hin danda'u. Humna rabbii ol ta'eetiin malee yoon jedhe afaan kan eessatti jijjiirtamme amma kana arrabsitanii fi siilii gabaa bittanii itti sagadina Yesuus itti sagadina waaqa sadiin waaqessina waaqa tokkotti amanaa jechuu kiyyame kun arra sinitti fakkaate malee rabbiin subhaanahu ta'ala gaafa duutan gaafa sin gaafate isa arrabsuu hin dandeessanii bar isaaf maaf akkana naan jetta jechuu hin dandeessanii bar carraa argattanii barreessuu carraa nama gaafachuu hin qabdanii bar kanaaf amma carraa qabdan kanatti fayyadamtanii Yesuus eenyu inni kadhataa jiru kun eenyu jettanii addaan baafachuu carraa qabdan kanatti fayyadama. Sini galeme sinitu Yesuus gane malee anaa miti. Ani Yesuus tamanee jira bar. Karaa Yesuus deemaa ture sanan deemaa jira. Waaqayyo Yesuus in beekanii dhiifama godhiif ummanni kun kan jedhe san isa inni dhiifama gaafa sanitti namanaa jira. Sini galee arrafa dhedheeratu sun jaani rakkoodhaa bar mushkila kabiir wallah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akkami kennuu nagaa keedha. Jira maawati akkam nagaa oolte? Jira kun gara tasaa kami dalagaan afiyaan ibaadaan. Wallahi alhamdulillah hundu bareeddu maamati. Alhamdulillah. Bareeddu wallahi alhamdulillah. Akkam jira kun akkam jiruun kee in jabaattaa? har'a geenye kun nama jabaannaa kushinaama ormaa kana keessa. Abshir inshallah rabbiin gaaf tokko keessaa nama baasa. Fayyaa bichaa namaa kennuudha malee wanti hin darbine hin jiru. Waan nan fayyaa ta'u. Dhugaa keedha waan hin dabarre hin jiru. Addunyaarra qormaanni ni jira. Deebisiin argata kan dhumaati malee ancarraan argani. Inshallah abshiri maamati. Baay'ee si jaalladha ishee kennaan waa'ee amantaa yookiin waa'ee qoqqoodditii minaaminii foto hin taane akkasumatti si jaalladha kiristaanas ta'e musliimas ta'e waan akkanaa waan akka sanaa foto hin taane. Oh my god galatoomi maamati rabbi si haa jaalatu waan ofii jaallattu si haa kennu.
Amiin. Inshaallah. Seenaa amma warra akkanaa gisee dhageessamee laguun gubatu warri nama arrabsan jirtaa seenaa akkamii? Jirra gadate isaa isin dhaggeeffachaa jira bar. Fayyuma keetii anis dhagaan jira ta'e. Nagaa ooltee? Jirra gadate isaa nagaa qabna akkamati? Nagaa wallah alhamdulillah nagaa baga jiraattan. Atis baga jiraata. Amiin amiin walumaa. Samoona waan itti jirru akkam seenaa bareedduu miti? Baay'ee dhaggeeffanne ani hojiidhaaf baay'ee natti hin tolu galgala galgala isaan maasirti baay'ee dhaggeeffanne. Guyyaa tokkollee hin dhageenye waan irra haasa'aa jiru. Isammaa dhagee jira. Sirriidha moo dogoggora ittaati wanta ani irra jiru kun? Ani sirrii ta'ee sirrii soo baate lama naayyuu hin galle malee. Naayyuu hin galle. Naayyuu hin galle jechuun akkam? Injiraa miiree fakkeenyaaf ammaati. Ortodoksii irra karaa musliimaa deebitee miiree. Andammoo ortodoksii garuu amantaa musliimaa hin beeku saabsanii jechuun. Kuni dhugaadha kuni dhugaa jedhee hin beeku ani amma ortodoksiidha ortodoksumatti dhugaa jedhee amanaa jira. Kaza ati dammoo erga taate waggaa meeqa? Waggaa 3 qabadde amma alhamdulillah. Waggaa 3 erga taate biyyaans ortodoksii waggaa 20 akkas hin hordofne. Hordofeera malee sirriitti. Innaa waggaa 3 kanatti ortodoksii. Waggaa 3 kanatti akkamitti amantaa musliimaa hunda beektee dhugaadhaatti fudhachuu dandeetti naa ibsime. Bataam turu. Gaaffii akkanaa nama gaafatu jennaan ijoolleen tokko tokko seenanii wixuut jedhu barseena. An akkaatti das na jedha baay'ee dubbiin akkanaa kinoo seeran gizee wal gaafatanii das nama jedhama. Anillee dhugaa gizee jechuun eenyu biraa seenee gaafadhe iyyuu kasaan nama robsuun waan qabu hin jiraanne tikistiidha waan nama wal gaafachuun bareeda. Akkasi. Ani duraan ortodoksiin ture waggaa 3 dura ortodoksii nama baay'ee jaalatuu fi nama gocha kiristaanummaa seeraan oofaa ture keessaa ishee takka yoon jedhe kun qaanfii tokko malee. Gizeen akkasiin jedhu ani guyyaa tokko surreedhaan deemee hin beeku ortodoksii ta'e. An ortodoksii keessa ta'e qamisii gabaabduu uffadheen beeku. Ortodoksii ta'e sooma dhiisee hin beeku sooma faasigaa. Keessa darbeen maamaatii miila duwwaan torbee tokko deemaa ture. Gizeen kanas hin jedhu baay'ee nama ortodoksii jaalatuu fi ortodoksii bakka amantii dhugaa jedhee amanaa natti fakkaataa ture. Garuu gaafan akkuma amma gaafiif deebiin deemaa jiru kana keessatti of laaluun eegale si galee gaafiif deebii deemu kana keessatti. Irra bal'isee akkan islaamummaa dhaggeeffadhu kan ortodoksii kana mee hangam dhugaadha jedhee laaluu na gargaare gaafiif deebiin asirraa kun. Si galee? Okay, ittiin deebi'e laaluu lamaasaa wal cinaa godhee. Ortodoksii keessatti seenaa siiliiwwan garaagaraa jira dhugaa miti kun. Ishee minki jibu siiliiwwan garaagaraatiif sagadamaa maaramiif sagadamaa gabreeliif sagadamaa gaafi kiyya guddaan yookaan immoo kaayyoon kiyya guddaan na teechisu isa kana. Akka ani kaleessa dogoggora jedhee irraa deebi'ee obboleeyyan kee kiristaanaa dogoggora kana irra akka deebi'aniifan isa aarsaa godhu yeroo kiyya sii galee. Okay. Itti fufuudhaan ani akkuma siin jedhe gaafiif deebiin gochaa ture. Keessatti of laalaa ture. Ortodoksiin hangam dhugaadha. Ortodoksiin akkanatti jaaladhu kun maatiin kiyya na cubsiisee ittiin guddadhe dhugaa 20 kana keessa ture hangam dhugaadha jedhee gattaa'ee dhaggeeffachuun ture. Yeroo sana maalan argadharee Matsaaqudusii keessatti maal jedhaa? Boca tokkorree bocanii itti sagadina. Bakka kanaan gaafan ortodoksii ture nagarra dhugaa dubbachuuf.
ni dubbisnaan isa gannaa malee dhugaa dubbachuuf sirriitti hin dubbisnu nuti matsaaf quddusii ortodoksii ta'anii sulma kiristaana ta'e baay'ee keessatti gadi bu'eetu hin laalu kiristaanni. Aqeetinan kitaabni ofiisaatiifuu boca tokkottuu na fakkeessina erga waaqayyoon jedhe eessaa dhufee falaasonnomni kun hundi bocoota kana hunda bocanii na dhaggeeffadhu ka. Bocoota kana hunda bocanii hunda isaaniitiif yaa Gabriel akkana naa godhi jedhama, Maariyaam akkana naa godhi jedhama, Ortodoksii akkana naa godhi, Goorgisii akkana naa godhi jedhama. Eessaa dhufe wanti kun jedhee tokkoffaa gaaffii natti ta'e. Haya amma kara Yesuus ittiin deebi'e. Yesuus deebi'ee maal jedha mataa isaatiin ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhu. Yaani Yesuus ofiifuu waaqa qabaa jechuudha. Waan inni gabbaru sun immoo isa kan biree isa islaamtonni irra deemaa jiran kana rabbi tokkichatti amanaa ture jedhu. Keessa darbee Yesuus maal jedha matsaaf quddusii dhumarratti gaafa uudonni isaa ajjeesuuf jedhan yookaan immoo isa rukuchuuf jedhanii geetaa hoo Yaaqoominna iqir balaachuu jedhe. Yaa gooftaa kiyya jarri kun hin beekan waan ta'eef fakkaate na ergite. Hin beekan waan ta'eef dhiifama godhiif jedhee harka isaa ol qabee kadhatee ture. Tabbarratti ol ba'ee yookaan immoo dhagaa guddaatti garagaree. Inni waaqayyoon kadhataa ture sun eenyuree jettee gaafa laaltu rabbiin tokkicha. Hayyee maaliif isatti nama nuree rabbiin Yesuus kadhachaa ture sun. Muusaan kadhataa ture sun. Paawulos kadhataa ture sun. Isaan kanatti maaliif nama nuree jedhan gara islaamummaa dhufe gabaabumatti si galee na fakkaata. Amma bakka boca kiyyattiin amaninaa jedhu sun matsaafa isaan qabda. Ni jira maamaa ta'e tokko tokko hin jira. Boca tokkotti na fakkeessinaaf bifa namaas haa ta'u jedha waan bifa qurxummii bishaan keessa jiraattutti irree na fakkeessinaa jedha bar. Sigale? Okay. Amma na dubbisuu hin dandeettaa? Abshirii nama sii baasuu dannuuf dinqinesh jiraatte sii baasna abshirii mo'itii qabaduu taa'e ati laaluu dhugaa baruu barbaadda taanaan dhugaa kennaan dhiistee keechaa baate san kennaa siigalee miira haariitiin deemuu osoo hin taane waa tokko hubachuu anis akkuma keetii kanatti gaaffiif deebii taa'ee xiinxaluu eegale siigalee lubbuu tiyya kana baraaruun qabu jedheen keessaa bahe. Kanaaf ati hubachuu barbaadda taanaan abshire. Miitii qabadhuutu amma ijoolleen dhuftee sii baastu tolleetu. Lamsaale jechuun wanna tokko sitti himu. Miira kun qaba. Kennaadhaan maqaan ishiin ta'e ilaa booddeenyaan teessoo. Sumayyaa. Sumayyaa jechuun bakka gisee baay'ee ishii dhaggeeffadhaa. Kansaa hin jiraa miiree jecha namni gara amantaa tokko qayyaruu waanuma jiru namni namaa ta'e illee jechuun dhagaatti illee amanuu miti garuu amantii sana erga dhiistee keessaa baate bakka gisee baay'ee afaaniiwwan adda addaa jajjatti beektee hin tattarti akka keetii miti sinaawiyyaan dhugaa dubbachuuf sinaawiyya jechuudha. Ishiin garuu maqaan jiraa miiree afaaniiwwan hin taane dubbatti bakka waan akkasii sun dammoo hin barbaachisu beektee hoo ta'e seeraan nama barsiisuudha malee. Kuni maalidha jechuun hin danda'amu amantaa namaa jechuudha. Namni hergeessaa ta'e dhagaatti illee waan hafeetti illee hoo amane jechuun maftii isaati. Hanga danda'aniin nama gorsuudha malee jechuun keessaa baate miti ofiishiiti keessaa baate garuu dammoo hin ta'an haasoon bareedaa miti dhugaa dubbachuuf akka beekamuun garuu akkasiin jedha. Abshirii rakkoo tokko hin qabu ishii sin gaafatta. Garuu hammeenya fi miti seenaa wanti sii galuu qabu sumeen yommuu akkas jettu hammeenya fi miti sii galee. Hammeenya miti fakkeenya garaagaraa akkana jechuudha. Amma ishee musliimni akkana maalidha mina jedhee jechuudha. Jechi baar namni tokko jechuudha arrafa barbaadee imoonna fi namaan jedhame garuu xuruu miti. Amantaa jechuun dammoo qalbii miti hin beektaa garuu. Dinqina ishee baasta fi mee. Waan fayyummaan taane jechuun akkas arrabni xuruu miti. Sin jedha garuu balleessa dhiifa. Abshiri inshallah meeyuutii qabadhu bakka ati feete hunda sii baasana. Ishii immoo sumee yoo dhufte sumeedhaan akkana jedheen inshallah ni dhiiste waan badii yookaan hammeenya jette tokko rakkoon qabu sitti fakkaate garuu malee hammeenya miti yoommoo kana ittiin dhiiste inshallah.
Isaan ammeenyatti fudhatan barii kennu isa isheen iddoo akkanaatti akkana ji'a iddoo akkanaatti kunuuti qeessin yeroo qaddasuu deemu hundi libsii uffatee haqa minaamin jettee dhugaa isheen dubbattu sana jechuudha. Ijoolleen badeebsanii maaliif amantaa keenya tutti sira dhiistee hin deemtee Ishi qashtii wanna tokko qashtiidhaan maqaa kee garuu beeku dhiifamuun tokko siyaa gaafadhaati ortodoskiidha moo pheenxeedha? Majammara lakkeen kiristaana. ortodoskiidha moo pheenxeedha? Ichi ijoolleen kiristoos Ani kiristaana balaa Taab sadii. godhamee obboleen dhaqqaba taab godha inshallah. Ishi okey kiristaana ishi. Kennaa seenaa fakkeenyaa waan tokko si gaafadhaanii ati wayyaa adii uffattee deemtaa. Seenaan kunoo wayyaa adii akkanaa uffattee deemti yoon sin jedhe kun waan si aarsudha waan sirra jirudha bara. Injiraan miira jecha ani wanna qabu jecha waan jettan wayyuu miti. Garuu dammoo qeessiin gisee kamii biddilibsi uffatee deemee minaamin biddilibsi itti rafu uffatee deemamu. Yeroo keessa turte kan isheen argaa turte bari yeroon keessa ture akkas faa ture jetteen ijoolleen immoo deebisanii waan isheen amantaa tutte se'anii kan isaan arrabsan bifa manaa godhi itti fufiin waan akkasii jechuuf hin jedhe malee ani yookaan isheen gaarii goote isheen gadhee goote jechuuf dhageetta jechi gaabii uffatee deema malee akkamitti biddilibsi uffatee deema gizaatiyyuu gizee atillee Jaa seenaa dhugaa dubbachuuf qeessin naxalaa uffatee qumaamati kan inni uffatu baay'ina fooxadha iyyuu. Haqiiqa dubbanna yoo ta'e garuu hin beeku karaa biyya keenyaatti jechuun bakka itti anillee ortodoksii keessaayyuu wannoo ture jechuun sanbatta maarii amma dammoo biyya alaa jira sabsaniitiif malee jechuun ani gizee argetti hoteelli biddilibsiidha amma qurbaana minaaminaaf gizee qiddaasee minaamina seenan biddilibsi uffatanii seenan. Akkamitti wannoo kana gaabii jechuun kiyya biddilibsi akkamitti uffatanii seenan. ishii seenaa tartiiba uffannaa ortodoksii hin barsiistu bar ammaati biddilibsii qofa sitti gaaffii ta'eme tartiibuma uffattee ati seentu an barbaade surree uffatee jalaanii gubbaarra naxala ofirra buusamuun buusu hin jira moo hin jiru kun hin jira. Ortodoksiin jalqabuma tartiiba dhiqannaa fi tartiiba uffannaatu hin barsiistu bar. Sigalee akka keefii keetitti akka mataa keetitti uffattee deemta. Inni kun dogoggoroota qeesiti. Deebi'ee walumaa galatti ortodoksiin hin barsiistu waan akkanaa sigalee hundaafuu yoo jedhames yaani rakkoo tokko hin qabu. Isa dhugaa dubbachuuf seenaa bar ortodoksii keessatti mee bakka kamitti mee kan inni dhiqaddaa akkaataa dhiqannaa dhiqannumayyuu hin barsiisu gaafa akkana jedha hammeenyee fakkaata malee isa dhugaatii bar. Bakki dhiqannaa akkanatti dhiqadha amma islaamummaa keessatti tartiiba qaba dhiqannaan. Sigalee abaatiif abbaan manaa tokko gidee wajjin balan qaama hundatu dhiqatamaa achi immoo gidee salaatuudha jette immoo dubartii takkas haa ta'u dhiirri tokko tartiiba qaba akkaataa dhiqannaa. Sigalee nam tokko hammaama seenaa hammaama gidee bee harka isaa dhiqataa achiin booda funyaan isaa qulqulleeffataa achi tartiiba qalakkoofsa qaba fuula isaa dhiqataa. Sigalee tartiiba qaba islaamummaa keessatti islaamummaatu barsiisa garuu kiristaanummaa keessa tartiibni tokkollee hin jiru. Ammeenya sitti fakkaata malee kun isa dhugaa jiru hin jechuu barbaade. Wanti tokko si haa gaafadhu ati gizee ortodoksii turte sana fakkeenyaaf beete kiristaanii gizee deemtu. Gizee amma qiddaaseen uudii fakkeenyaaf uudii ganama jira gizee baay'ee jira gizee somaa dammoo guyyaa hunda jira miire ati odoo hin dhiqatiin odoo amma hin dhiqatiin onnoo seentaa beete kiristaanii san keessa. Echa eegalaa dhiqaddaa jiru ortodoksiin ani immoo bar nageenyuma kootu saayinsii hordofee tanan dhiqadda malee ortodoksiin hin barsiistu hin jedhee barmaamati. Eessa eegalamee dhiqatame mee akka ortodoksiin nam tokko riibaa ka'ee eessa kaatoo dhiqaddaa jedhame eessa eegalama dhiqannaan tartiiban. Ishi inni aadaa amma fakkeenyaaf gizee sana odoo hin dhiqatin seentamoo dhiqattee seenta. Nanni kadda garuu saayinsiin hordofaa saayinsiin nageenya keessan eega qulqullina keessan eega isaan alatti yoo ta'u baate dhukkubni sin qaba waan jedhamuuf jennaan ni qadda malee ortodoksiin jalqaba qaama keessan ni qadda jalqaba yookaan mooshinti beetii seenaa achi akkana deebi'a kana dhiqadda wanti ishin jettee barsiisu tokkollee hin jiru sin jedha barseeraa ta'e sin gallee. Haa ta'u ishii kaarge jettee. No ani jechuu beeti isa dhugaati malee atumee ofitiin xalli kophaatti ol fiinaa se'e. Isa dhugaati barbaada. Fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf dhugaa dubbate jechuun jiraame gizee qiddaasee minaamina akkas deemu odoo dhiqatiin hin seenu beekan maqdasii dammoo gizee hin jiraamere ji'a keessatti illee wanti namatti dhufu
ጊዜ ሰንሌ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ hindeemamuyyuu jechuu gizeewwan akkasii sirra jiru. Maaliif annoo hin nattu gizee laguun irra jiru dubartiin xureessiti silaa bataskaana keessa wariin hin deemaa sareen seenti dubartii laguun irra jiru moo sareetu irra xureessame bataskaana. Sareen jechi sareen maal gooti hoota gibbii keessa akkas No mamati ya sareen seenti bataskaana keessa sareen seenti wadhiisoobin ka isaa qeeqa dubbanna seenu wariin seene warii seene ton dheedu bataskaana seentu sareen gibbii keessa deemtee xureessitu. Saree fi aan fakkeenyaaf saree san namni hisseessisu sareen maal beeka horiin illee wana tokko hin beeku san rabbiyyuu jechuun hin gaafatu namaa fi saree namaa fi horii namni walitti hin qixxeessinaati. Atiyyuu gisee laaltumee laala. No dubartiidha moo sareetirra xureessa jechuu barbaadeni barre xureessuu ishiin dubartiin hayyee haa ta'uu isa kan barsiisu. Akka amantaa keenyatti jechuun jiraan miira hin ayyamu gisee san fudhattee jechuun beete kiristaanii irraa fagaattee dhaabbattu. Akka amantaan keenya jedhutti jechuu atillee hin beektaa garuu. Maaliif irraa fagaattee dhaabbatte aya? Hai kabaqaan jiraan miiree hanga guyyaan sun sarara hunda dhutti beete maqdasii seentu. Maal laguun hanga irraa sokkutti? Ayyaa ta'ush ati miskiina wanta ati rakkoo hin qabu sittiin jabeessu maamaatii yahayyee. Ishi ortodoksiin immoo seenuu wanta gaaffii sitti ta'uu qabu. Ati akka irra geessu abdii tokkii tokkollee hin qabu yaani qalbii laaftuudha. Siigalee nama miiran deemu miti. Inshaalla rabbiin akkasii laaffisu abdiin qaba wallahi rabbii kiyyarraa. Ortodoksiin siilii garaagaraatiin maaliif sagadame? Ahun amma lammisaale jechuun fakkeenyaaf Maariyaam. Haadha gooftaa keenyaati. Haadha gooftaa keenyaa waan taateef itti amannallee hin sagadnaafillee. Maana sagadaa jettee maarameen? Na sagadaa hin amannaa fakkeenyaaf hin amanna haadha amannee ilma amannee haadha hin jibbinu. Sababa sana jechuun amannaa hin sagadnaafillee. Bargaafinti yacimtuun immoo maaramin naa kadhadhaa jettee kitaabnu hin jedhu maaliif falaasamaan itti kadhachuuf yookaan immoo kadhashii kadhachuu maaliif barbaachise? Ishiin hin jenne bar ishiin naa kadhadhaa naa faarfadhaa hin jenne maasmurii naa baasaa hin jenne naa kadhadhaa hin jenne maaliif barbaachise bar? Eessaa fidan boca kana hunda eessaa fidan falaasama isaa fakkeenya siilii namni kaasu akka ani afati beennutti nama ogummaa isaa qabu tokko nama kana kan rabbii waliirraa adda godhee kan uume akka sammuu qabuuf akka waa hojjetuuf akka waa yaaduuf ilma namaa tokkotu obboleessuma keenya tokkotu boce siilii kana gabaatti gurgurama bataskaana geessanii mana keessa geechan itti sagadu. Sagannaaf maan sagannaaf itti amanna kan maaree jechuudha. Maaliif barbaachiseen jedha bar maaliif rabbi tokko isa Yesuus kadhachaa ture san geetaa hoo Yaaqub innaa iqir balaachoo jedhee kan inni kadhataa ture san maaliif hin kadhatamuuf hin jedhee baran. Nu barattu era dhageetta rabbittillee inni amanna baqqaan jiraa miira Yesuus Kiristoos dammoo nuuf jedhee jechuun samiirraa gadi bu'ee nuuf jedhee fannifamee nuuf jedhee du'ee gaafa guyyaa 3. Samiirraa gadi bu'ee moo maarameetu deessa? Ishii maaramitu dee. Inna waaqayyo dhalatee ufuma isaatii samii ol ba'ee gadi deebi'ee. Ati qoo hin beektaami maaliif na gaafatta si jammara akkuma beektu sadiitti qabata. Maraamartuu kana keessa akka baatufan barseenu maraamartuu kana akka ofirraa dhiistufanii bar. Arabasuma. Sigalee? Wallahi kun diraamaa yookaan diraamaadha malee kun maraamartuu bakka zim jedheetu namatti zooru malee namni sammuu qabu tokko waan akkanaan godhu sigalee waaqayyoon dhalatee gooftaa ishii waan gooftaa keenya nu dhaltee fi gooftaan hin dhalate Yesuus hanumaa gochuu hin danda'u jedhe. Gooftaa kiyya isaan hin beekani dhiifama godhaa fi jedhe inni gooftaa qaba gooftaa Yesuus kadhate san yoo kadhatame yoo. Hin kadhanna kadhachuu garuu dammoo hin amanna bakka marattu jechuun.
Amma odoo ofirraa dhiistaniidha barkanii ofirraa dhiisaadha annoon teenya guddooni. Inshaallah rabbi sinaa qajeelchu wallaahi miskiina micoon tun baay'ee obboleen. Si jaaladheera seenuuti wallaahi rabbi si haa laaffisu inshaallah. ባይዘዌ በጣም ትጃለድ አመንታክ ያኔ በስመ አብ ዱአናው ያመንቲክ የቀየሩር Naaman islaama hin taataati. Gaafa islaama taate immoo kottu natti dubbadhu. Kennaa bara kanatti jinaasofnee turree garuu an islaamaa fudhadhe jedhe. አረበስ አምዱአና ወይ Ofumaaf kennite maal akkana taanan. ባንሰርቅ Ofumaaf kennite እንካን ኦርቶዶክስ ኮንኩ Kun jecha bar faayidaa tokko hin qabu kun jecha malee wanna miti. Eenyudha mi'uutii qabadhu mee qoyi seenu amma immoo boontutti darbina ortodoksii darbina. Ortodoksii Oye. ati ortodoksii isa Mataa Quddusii irra bar bakka tokkotti ortodoksiin amantiidha kan jedhu hin jiru bar. Ana maneho. Barreeffamu malee ani hoggaan ofii ortodoksii jedhan danda'uma. Malee osoo hin beekin amanuun gaarii miti kaa beeki kaa jalqaba ortodoksiin amantiidha moo amantii miti jedhee addaan baafadhu jalqaba. Beekna nuun itti amanee miti. Kan hin beekne baratti hin amanu. Ergan beekeen boodan itti amane. Kaa ittiin amaniin siin jechaa jira bara amantii miti. Maal ati rabbii kan ittiin amanin naan jettu ati rabbi taate maal? Rabbi taate dachirraa gadi buutee kan ati na ajajju. No, ani rabbii miti ilma namaa takka keetii kanatti hin dhaladhe akka Yesuus dhalate hin dhaladhe. Ilmi namaa ilma namaati kan nama taate nama na ajajin kan keessanitti amani malee. Waan rabbi si uume maaliif ragaa wajjiniin bar? Wanna ragaa waan ati barsiistu tokko hin qabdu kan keetuyyuu jechuudha. Ati har'a asirra teessee nama barsiista malee har'a addunyaa kana gubbaa teessee nama kubaatamaan jaalatamtee koomentiidhaaf fooluudhaaf jecha asirra teessee lafaa oolta malee jechuudha. Bor addunyaa kanarraa ka deemu uffata takkitti ka fudhatee achi jala gadi bu'u siidha jechuudha boolla san jala. Garuu gaada nuti islaamni uffata takkittiidha akka kiristaanatti garuu bar saaxiniin wal caala kan soorechutti ni awwaalamuuf aniyyechitti awwaalamu gargari garuu maaliif ortodoksii egaa lubbuun baate suni rakkoon qabu egaa lubbuun baate suni rakkoon qabu maaliif saaxiniin ortodoksiin ittiin awwaalamu birri isaa gargari meenaa deebisi fagoon nannu qoy sanuu saaxinii hin qabdanii barisin isaa bandaqoo qalamtee keenya iyyeessa taata'uu soorecha isaa ta'uu abbaa qabeenyaa isaa ta'uu uffata takkittiin awwaalamu hundumtuu akka ortodoksiitti garuu maaliin argituure kabajamuu keenyan argituure saaxiniidhaan qollofamnee dhiqamnee siraata qabeessadhaan obsitti maan jira ishi sitti maan jira obsi ortodoksiidhaan maaliif namni soorechi tokko saaxinii birrii wuddiitiin awwaalama silaa ilmi namaa nama Maaliif birri isaa wal caaluuf ka? Maaliif wal caalaree? Rabbi ilmi namaa hundi tokko bar atis nama innis nama. Ati qofti nan gaafate sin gaafadha. Isini no natti misa si gaafadde gaaffiidhaan deebisin. Maaliif saaxiniin ortodoksii iyyechiif soorechi jiddu galli maallaqni saaxinii silaa hundubtuu biyya keessatti awwaalama. Maaliif birri isaa wal caalan jedhee bar kitaabarra jira akka wal caalu. Maal wal caala sin jedhanii? Walcaalu saati bakkartee argitee walcaala kan iyyechitti deerumu saaxinii daaletti kan fakkeenya namni qabeenya jiddu galeessa qabu immoo biyaansi kara 7,800 soorecha immoo baalasilxaanii tokko yoo ta'e immoo 60,70 bitama maaliif? Maalati guyyaa kana hunda gaafa namni du'u si bira fidanii mattarisiin jedhanii kan daalachaa fi kan adda baafatu. Limbee kakanaafani limbee kanatti mammaati maaliif akka wal caalu qofa natti gabaabsi keessa jirtu sani gisee ortodoksii keessa jirtu sani aaba saaxiniin jiru dhadheetu achitti guddatte moo gaafa namni du'e sibira fidanii mattarte moo daalacha ta'ee waan barbaade erga ta'e erga abbaan jaalatee filatee si maaltu si galche waa'ee saaxinichaa nan kaadin kanatti bate nan kaadin birriin wal caala moo waliin caalu ishii gaaffii takka yaa caalu saabaatu maal rakkatteeti waa'ee saaxinii kana wanti si maaliif wal caala ree ilmi namaa kamuu rabbi fuulduratti tokkuma
Tani biyya keessatti awwaalama maaliifidha bargaafin kee? Maaliifidha? Maaliif wal caala saaxilii? Maramtanii ciistanii inni iyyummaa isaati wanna ta'eefika. Yes. Waaqayyo fuulduratti jechi soorochi garaagarummaa qabaa? Inni garaagarummaa hin qabu. Abbaan akka barbaadetti uffataan awwaallachuu danda'a fakkeenyaaf akkuma isin awwaaltasanii garuu amantaan keenyan eeyyamu saaxiniidhaan siraatan awwaallama malee saaxinii sun immoo maaliif gatii guddaa jedhame maaliif gatii xiqqaa jedhame kuni gaafii hin taanedha jechuudha. Xiqqaan awwaallama guddaan awwaallama marrata. Qabu aniyyuu hin beeku jechuu qaanfatteeti. Maali hanu hin beeku jetti bakka hin beeku maaliif ol caale aniyyuu gaafachuu qabaa jedhi gabaabsi. Nan beeka maaliif hin beeku jedhi. Gabaabsi shi gabaabsi. Ayyee ani immoo gaaffii biraas gaafadha. Eshii kan keessanii gaafa namni du'u jechuudha. Silaa masgiida deemtanii ni salaatu. Waa'ee keenyaa dhiisatti qiyyaatu deebisaan jiru. Islaamni soorechi siyyechisi inni aangoo qabus uffata takkaan awwaallama. Islaamummaan waan tokkotti amanti bas. Hundumtuu kan du'e ilma namaa tuume waan ta'eef hunduu biyyee dhaqa rabbi fuulduratti hundi isaanii wal qixa. Asii galuu qabu malee akkasii sadarkaatti kennitanii iyyechi saaxinii birrii 2,000tiin awwaallama jidduugalli immoo 5,000tiin awwaallama inni abbaa qabeenyaa yookaan inni aangoo qabu 70-80 saaxinii isaa bitamuu qaba kan jedhu tokkollee hin jiru. Kanaaf dhiisati hin beektu ofii keetiif waan ta'eef biraa darbinu. Wayne maaliin hin beeku siin jedhee maali? Ishi maaliif ol caala birrii natti mishi maaliif birrii ol caala? Qixa gaafii kana mana gaafadhe abbaan akka barbaade kan jedhu qixa bitiin kijibil qoy ishi seenaa qixa saaxiniin kiristaanitti yeroo ittiin awwaallamu. Na wajjin haasa'e seenaa wajjin. No inkijibbi kenna yoo jetti ragaa ba'an isaan mituu ragaa ba'an. Waan iyyeessa maal rakkatan isaan? Jechi amantaan keenya akka hayyamu akka jedhutti jechuudha. Namni kamiyyuu saaxiliidhaan awwaalama. Saaxiliin 70 dammoo hin jiru tasaasufteerta. No akka abbaa qabeenyatti akka hiyyeessatti wal caalamu waliin caalu kana bichaa naa hima. Ay ani garuu nama awwaalulle deemee hin beeku garuu dammoo ka argu jechuun jira. Wanti wal caalu tokko hin jiru. Rakkoon hin beennu jechuu dhiistaniitu bar lakkii amantii keenya hin eeyyamu jettu subhaanallah. Ani garuu sinii fidee sana maxxansa yuutuubii keessaa fidee. Gizee takka waasee haa gaafa ortodoksizim jedhime amma fakkeenyaaf isin namni tokko du'e jechuun masgiida deemtanii salaattanii miti. يا ربي يا ربي في جرم ملي صلاته مت اللهم أنت غفر له جرم بس كل ما قف أنا يا ربي هر ربي مال جرم نمني دعاء مال جرم نمني دعاء مال جرم أيو واتو كهين جرم ودوا جرم جنازة جرم ماشي نما دعاء سانجا شو أنغتا استغفر الله العلي العظيم إيه ندونغتا سلاجة كيتنا رجتي رجافيت بكت دونغتا نما دو no إنك Inkijibin Islaamin namni yoo du'e namni dhungatu tokko illee hin jiru. Yaa Rabbi haa Rabbi badii isaan gaarra. Amdii mee itti maa ijoolleen tuni kinoon rabbashtimee itti dubbadhaasin. Naa deebise Rabbi jedhi. Atummaan bichaanii fara. Mee isaa siniif haa deebisu seenuu sabarkaa. Isan jennan si gaafachaara dhugaa dubbachuuf. Ishee foon jiru ta'e naa onnoo jedhe. Ilaalaan. akkamitti ati jakiyyaan nagaa jirtu seenuu obsi kamamati obsi si deebisanii nungatumoon nungatan sitti himan isaan haayye malee gaafii si maalidha seenuu irra deebina gaafadhu Jamal assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh seenuu irra deebina gaafadhu gaafii kee amma fakkeenyaaf nama du'e jechuun nama du'e isaan reeffa jennaan garuu isin beekoonna jettanii afaan keessanii aman du'aa miti achi masgiidatti jechuun haadha obboleeyyanii warri fira ta'e martu fuula dhiqatee dhaqee nama du'e isaan dhungatanii waan ija kiyyaan argitan. Injiru jettanii nan kaadina. Okay, qoy dhaabbadhu kan ammas mati dhaabbadhu. Kan musliima argiteetta kan kiristaana akka ta'e waan ati hin argineef hin beeku rakkoon qabu. Rakkoon qabu kun waan nama antin jedhu miti. So kana jechuun gaggeessaadha. Fakkeenyaaf maatiin naqee maatiin fakkeenyaaf karaatti namni du'uu hin danda'a maatiin utuun argin namni kun du'uu hin danda'a nama sana naqee salaamata dhaammatee nagaa deema
argee deebi'a. Qalbiin nama sammuu nama nama namanu. Kama laalidha. Itoophiyaa keessaa miti wanti kun kan jiru biyyan biraa keessatti argitan Itoophiyaa keessatti gaafiin taane waliin gaafatna. Biyyan biraa keessa tikikkiliidha jira. Warri reeffa gubuu hin jiru. Warri mataa simme cigariitti qaxxalatan isa kana miti gimmaayini keessan. Wanna fillafiiti jiru waliin tamaagata mala warna fillafiiti hin jirre asirratti masqalii baattanii maal baattanii as keessa seentanii bukeessina. Saaxiniin hin jiru hin jette saaxiniin miliyoona tokko Itoophiyaa keessa hin jiru. Ati maayini kaloltu sila fayyaa qabdi tun. Intala kiristaana taatanii iseeninaadha isiniin jedhan. Seentan immoo wanna gaafatamta san dubbadha. Isin waa'ee haymanotiitti isin gaafachaa jirtu. Waa'ee du'aa maal isiniin hin jenne. Jala teessanii hin baratta yoo si hawwaattee dhaqi qamisii baafadhuuti atillee. Sin hawwaattaan immoo wanta fillafiitti jiru san dhugaa fi soba adda baasiti kana jedhiiti dubbadha. Sirriidha reeffa biyya Itoophiyaa keenya keessatti demmoo Itoophiyaan teenyaan akkanaati an akkasiitiin jedhina. Isin torgomaniiti isin dhaggeeffatan kaanii fuuta waarrannee dadhabne. Ummanni musliimaa Itoophiyaa keessatti erga yoomii reeffa dhungataa dhageessa. Hin baastaa amma sim jedhaati maaltu si galcha sin gaafanne ishee maal taate ishee sin gaafanne. Haasaan bina kaasfaddaa teessanii wanna beektanii wanna hin beekne gaafatamina. Itoophiyaa keessa demmoo saaxiniin amma kanaan jiru. Hindeewummi isa kan gatiin isaa guddaa. Odoo duute intala hiyyeessaa taate intala meeqaa taate? No, amma seenarraa ragaa fidaa namni akka dhungatu kan jedhu san hin ta'u. Qo'aa naa deebisu mana gabbaashi. Abumtuyyuu jechuudha dhaggeeffadhu kennaa gaafii gaafattan gaafii silaa ijoolleen lakkii yennaan didanii sin bira seenan. Gaafii ta'uu fi gaafii hin taane hin gaafatina. Googilii keessa galchaniiti sin torguman. Namni meeqaatamni jala kana ta'a. Maal haasa'u kun Habashaa yeroo hunda tasabasabamee jedhanii gaafii sin gaafatu. Biyya keenyaaf keessa keessaniif gurra keessaniif sadaqaxxaxama. Natti tole waayifaan natti tole asirra zafazzafamaa wantanii wannan taane tokko warri kiristaana taate as keessa seenin bira seeninii jedhan. Zimte dhishin dhageetta dhageetta. Maal jette seenaa qoyi kennaa maal jette maal barbaadde seenaa. Ooman barbaadde shan asi jamarsi iyyuu hin gaafas. Mirga ishiitu waan feetaa gaafattu maamaati masqalii hanxalaxalatanii jette ati iyyuu si jammar masqalii onnoo jedhiiti kara isaanii deebi'u namni sitti dubbate jiru sillee hin gaafan afaan kee qabadhuuti ta'a. Kan beekan laalaan si jammarii kaleessa moo engadda ishii bira seenee wanta ishii na gaafatte wannan deebisee bahee ofan beekamu. Ijoolleen guyyaa gaafa dubbachuun qabdu fa maala takkatti dubbachuun qabdu siraata dubbadhaa kaa wannan taane tokko dubbatin kaa. Jaarsa qabeessa dubbadhu fa maalni ree wanna kanatti si bubbutu. Dhaabaa hingaa miitii qabadhu mee seenu ortodoksii miitii qabadha maamati yemmuu akka kinoo qashtiidha moo eenyutti miiciyoon tun akkasitti mee yaadaba goddaa kalas hingaa inshaalla nuti nama guddaadha bara. Kofallee mee hingaa. Kalasi Ustaz me kalasi aja jiru agenda keenya. Ustaz Banadda. Amma keenya biraa gaafadhu malee isa kanarraa jijjiiriti waan amma biraa akka een gadda sun yaafaa wajjin gaafachaa turtetti tokko tokkoon gaafachiisin. Mata duree maalirraa dubbannu kennaa? Mee mata duree kee wadduuti sana booda achirra tafamu Ibnuul galchaa jolle. Ibnuul galchaa mata duree tokko kaa'ii kenna. Jechuun fakkeenyaaf maalummaa yookaanis immoo eenyummaa jira dubbanna. Yaani mata dureen qabnu akkuma ta'an. Inshallah. Dinqinesh sagaleen kee fagoo jira. Ani yeroo hunda ustaazaan gaaffii natti ta'u maanni seetan akka ortodoksii keessaa na ba'urree sababa guddaa fi guddaani ana alhamdulillah miidiyaan kun baay'ee na fayyade akkan dogoggora kiyya sanirraarree deebi'ee rabbitti deebi'u kan na gargaare inni irratti xiyyeeffadhee as taa'u tokkoffaani waa'ee siilii kana Senegalee isaan booda kara Yesuusitti deebi'an akkasitti naa dhufe ana waan ta'eef gaaffichi jalqabuma. Waaqayyo mataa isaatiin boca tokkotti na fakkeessinaa ani waaqayyo hinaafadhaa jedha. Natti fakkeessinaa ani bifa tokkollee bifa qurxummii isaa ta'u. Ortodoksiin ani gaaffiin kiyya cimaa yeroo hundumaa eessaa fidanii boca kana hunda eessaa fidanii
biyya keenya Itoophiyaa keessatti bar guyyaa siilii osoo kabajamu guyyaa hedduutu hin hojjetamne bar. Amma islaamtonni baay'een hin beekan waa'ee siilii kana. Kiristaanni Yesuusumatti amana si'a. Wallahi Yesuusitti qofa miti kan amanamu. Maaramiidhaan hin kadhatama. Keessa darbee maaramiidhaan barama dubartii yoo deesse baga maaramiin nagaa siitti jedhama bar. Maaramiin ogeettii miti yookaan hin deessinne waaqummaa rabbii isa tokkicha waltee irraa fuudhamee maaramiidhaa kennamee bar. Sadarkaa kana siiliin sadarkaa kana ol ka'e waaqummaasa. Kanarratti inshallah meetti fufa. Gaafa gaafatte gaafii kana fakkeenyaaf jarri tiriiniitiidhaaf waan garaagaraatiif suuraa kaasanii fayyadamu. Suuraa kana qofaa miti kan Gabriel isin fayyadamu warra Miikaa'elii garaagaraa kaasanii fayyadamu. Kana hundayyuu nu waaqessu kun beekamaadha. Kanarratti deebii yoo qabaatan siif deebisan daayirektii dhumaanii jarri as keessa jiran yookaan seenaa illee si deebisuu dandeessi. Seenaa yookaan ortodoksii gaafadhu. Daayirektii siif deebisanu. Baay'ee itti fuftan isin bareedudha. Meetii kaafatan. Eenyudha obseedha moo qashtii jedhama jiyoontu innatti mul'atu maqaan hundi qashtii moo maal jedha garuu yoo bulle. Lammaffaa Carraasii kennuu. Naafu gaaffiidhaan maal carraa kenni saree? Aniyyuu gaafachuun barbaada. Lakki dhiisii anaaf hin kennin carraa. Maa baruun barbaaddu ati? Ni gaaffiidha ka amma yoon waan kiristaanaa waan naan galle yoon gaafadhe musliima ta'uu barbaaddeetu jedhanii ammoo afaan banuu nama arrabsuun iyyuummoo nama beekuuf cubbuudhaan. Waan siin galle tokko gaafachuu yoo gaafatte immoo deebisanii si arrabsu. No, ati ofiif jiraatta moo namaaf jiraatta maamati ati? Heeraan isiif hin jiraadha. Namni waa sii dabalu umurii kee irratti umurii sii dabaluu danda'a? Jiruu kee irratti waa tokko sii godhuu danda'a? Hin danda'u. Boru gaafa duute kan si mataa kee miti kan du'u. Kan boru rabbiin gaaffii si gaafatu siimi? Namni tokko si gargaaru irree hin jiru. Qo'i gaafadhee nufa jechuun irree hin jiru. Kanaaf jennaan eekeleen abbaa barbaadisee jedhu ati ofiif jiraatta waan ta'eef nama kabaji malee akkana naan jedhu namna kana madira ana ofii kiyya itti nama waan akkanaatti. Laakiin amma fakkeenyaa fi warri nama arrabsanii jechuudha. Koomentiinis haa ta'uu, viidiyoo waraabaniis haa ta'uu, barreeffamaanis haa ta'uu, warri amantaa kiristaanaa jechuunis kiristaanaa garuu nama arrabsi kan jedhu wangeelarra jiraa. Nama arrabsuun iyyuu cubbuudha jedha. Wangeelli yoo mirgaan si kabalan bitaa keetti qabii jedha. Malee deebisii kabaliin jedhu. Ayyaa ortodoksii nami. Ani ortodoksii biyyeentedha. Okay, ortodoksiin siilii baay'eedhaaf kan sagaddu. Siilii maaramii qabaatanii fakkeenyaaf amma xuwwaa maaramii waan jedhamu jira daabboo farsoo fa'aa toshanii jechuudha kan baatanii deeman fuulduratti immoo siilii maariyaamii jedhanii qabanii deemu fakkeenyaaf yeroo qasti zim jedhati maalitti waa'ee maaramiyyuu beekta si jammar isin warra ina nama ortodoksii waan ortodoksii beeku gaafadhu malee jechuudha intala tana hin gaafatu hin beektu maaramii jedhanii jetta maaramii waan ishii maalitti beektu si jammar. Obsi kamaamati obsi na gaafachuu dandeessu. Kanaafi waan naan galle gaafachuun mirga kiyya jeera silasi meeraanii miti kennaan gaafadhu jennaan hin gaafadhe malee akkasii nama rasisan no ati dhiis waan fe'aa jettu rakkoon qabati jedhaayyee xuwwaan fakkeenya Gabreelidha isinii kabajamaa guyyaa dhayyuudha bar guyyaa kabajamaa sababa maaramiitti maqaa Gabreelii dhaamee guyyaan kabajamee namoonni olitti gurmaanii mana walii dhufanii torbeedhaan farsoo faa dhuguu akaayifaa nyaatanii bakka walitti dhufan inni kun xuwwaan amma natu maaramiin na kabaja xuwwaanaan dhugaa hin jenne maaramiin gaafa dachee irra jirtu waan akkanaa hin goone rabbiif kadhachaa turte malee
Isa kana akkamitti ilaalta? Wanti kun sirriidha kitaabatu eeyyama jette keessi kee namana? Kanaafiyyuu anaafiyyuu gaaffiidha isaan gaafachuu fi kan isin jedhe kanaaf bargaaffiin koo jalqaba. Fakkeenyaaf haati kiyyaa xuwwaa Maariyaamii jettee ji'aanii wanta dubartoota wajjin odduu ni qabdi jechuudha. Abbaan kiyyallee akkuma kana gorgisii jedhee kan ji'atti deemanii farsoo naqanii daabboo toshanii waamanii kan sagadan qabu. Ani garuu beeltee. Kanaafiyyuu inni summaa inni anaafiyyuu gaaffiidha. Inni isaan daabboo mataatti baatanii fakkeenyaaf itti sagadanii baga guyyaa Mikaa'eliitiin si ga'e guyyaa gorgisiin si ga'e jedhanii daabboo sana dhungatan fa'a. Maa inni kun anaafiyyuu naaf hin galle. Kanaaf akka kanatti yoo ati gaafatte uummanni si arrabsa waan ta'eef ni callisee siin jedhee. Ati ofii keetti fu'anaafuu gaaffiidha. Inni maaramiif kadhatanii, inni Gabrieliif sagadanii, inni keessa darbanii xuwwaa dhunna jedhanii uummanni ol gaanii akkana godhanaafuu gaaffiidha jettaati. Yeeyyee. Kana gooftuuf immoo maamatiyyaa ati sirriitti barachuu qabda bakka. Rabbiin tokkicha malee hangabbaramu hin jiru. Guyyaa hundumaa rabbi tuume, guyyaa maaramiitii, guyyaa maalitii kan jedhe tokkollee hin jiru. Kana immoo kan barsiisu karaa rabbi tokkotti kan nama fidummoo karaa islaamummaa qofa. Inshallah baradhu. Mee ustaaza sirratti waa dabaltanii fi carraas ni kenna inshallah. Ishiin barachuu barbaaddi waan ta'eef ishiin anaafuu dogoggora wanti kun jette. Ayyee gaafii bareedaa dubbatte wanni dogoggora ta'uun ifa ta'aadha mul'ataadha argaa jirtillee neetworkiin koo baay'ee diimessaa jira.